عارفوني بيتا عارفو هديتي هركلا فجلاتي لا وجهي ساني آتي أنا نما كنا سيتا نما فاهمين نما بيجي تجارتي كابو Somaaliyaa tanattis ni qaba dhagaye. Suudii tanaas ni qaba. Tanaa wajjin afurii tashananii si godhuuf si barbaadanne. Iccitii baaftee jira. Iccitii jira. Kaameeraa awwaaleen gaafa na bira dhuftu hunda waan ibsa hojjaasa hunda. Ifindaa maddoo wanni hin jirtu hamtuun takka talii naasee hin jirtu. Hin jirtuumi? Hin jirtu eega baasi. Oliin baasaa taa'e. Baasi. Maaltu narraa fesin malameen hin narraa fa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا هردفتوتا خينا أكم جرتو نجا فيادا. كان كيسا كان الله هندي خيسانو خوا كيفتا كان كريستانا كان إسلاما هندي خيسانو سلام تانتية. كل سرام برا رايسنا على كبدو إدو جرتانتي. أكم جرتان. إيجا أرانتنا وان الدوان أجائباتين كبرديسين يروف. مال كبتر فتيشون كيسانين أولم. ni beeytan mucaa habootiyaa ni yaadatan jee yaada dhiyeenya kanallee egaa akkuma beeytan fahaamiin obboleessa isaa sababa dhalaatti nama biraatti hojjetee shalab godhee mana hidhaatti sanirra jirra ammas waan biraa dhageetiin asumaanuu waa qabadhee isin dhufee nama haariyaan isin fidee nama duraan naa wajjin beeytan Aishaa Tuubii na cinatti argamti isiin tunis qaadhimaatii jagaayii akka waliin beeynu kunoo waan biraa fakkaatti na cinaa leeymaana fakkaatti eegaa hordoftootaa fi kabajamtoota keenya Aishaatu ni beeytan yeroo hedduu viidiyoo hedduu isii hojii isiniif gadhiisee ture arraan tana viidiyoo yuutuuba isii irratti gallakkifte akkuma isin daawwattanitti anis akka tasaa daawwadhee waan fahaamiin Aishaadhaan jee dhageeffadhee mana isaa dhaquun qabdu hin dhaqin dachaas bira walii jeen dhugaadhaa Aishaa fahaamiin na barsiisanaa fi fahaamiin Rahiima mee waan kanaan gaafachuu deemaa isiillee ofirraa quban qabdu dura mee salaamtaa isiniin jettu gama salaamtaa isiittiin dabarsaa mee salaamtaa isheen. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi hordoftoota keenya arraan sana akkuma agartanitti dachaas waan na yaameefis keessaas hin beekne dhufteetuma bartaa naan jedhe. Saniif akkuma ammaan tana waliin Jaakataas qabbanarraa uffannee waliin agarru taha waan inni joos ni ilaala jeetumaan dhufee mee qoggatteenya haasoinaa maali rakkoon ijee nammaan tana yaanne na seenu jiraawu arraa quban qabu waan takkaawu inni ati waan maal laaltisa maal ammaan tana xiqqoo dura naaf hin galle bar viidiyoo akkam laalte yaanne tanaaf baamin daa hojjan. ati viidiyoo gallakkifte san maal jetteeti fahamii hojii waraabdee gallakkifte yuutuuba kee daawwadhee akkuma beekamutti yeroo dheertuudha wal bira dhufnee si wajjiniin daleeyne faamii wajjinis daleeneemi saniif ammaan tana ati tanaaf tana jidduu keessa maaltu si rakke wanti na rakke faamiin akkuma beeytu gam takkaan saahiba kiyya gam takkaan Rahiima kiyya dhugoisumarra wal barree maaliif faamiin na jibbe faamiin viidiyoo san keessatti si haddade ganaa akka mana kiyyan dhufu saawuniin amma si haamee ban mee haa dhufuu didduuyi ani maaliif dhufuu didammaan tana isin lameen kun ani akkaan itti beekutte hogguma duraatu wal barumsa kiyyaa fi kayyatii fi kayisaa naaf inni ol jaalanna akkuma beektussa inni ilmaana booteemi dubriidha ilmaana bootee tanaaf tana jidduu ati qooy inninis waan irraa kaasa qaba malee lafaa ka'ee hin jenne sirraa waan dhagee qaba. Maal irraa kaasamee ati gulaaltu inni? Inni waan irraa kaasame guyyaa san ati na duubaayee dachaas jaalattee naan jedhe ati tutti mekka akkaanan si jaaladhu takka akka ati na jaalatte. Hayi ati hin beektu akkaanan si jaaladhu? Ani yaani jaalatan addaan baase haa. Jaaladhu dhugaatee si jaaladhaan? ati laan ilaan manaan beektu nagumaan rooba keessa dhukkee kaasa. Dhukkee kaasaatu akkamitti nama obboleeyyan nama lama akkamitti wal cinaa jaaladhaatti yaada haa wajjin mana kee dhufne taa'ii dubbii tanarraa sumaaniin jechuun jira ammaa siiniin jaa. Tamaam inni sababa sanitti aaree mee mana dachaas dhaqee naan jee. Ati na bira dhuftus? Oromoo wal garsiisan malee wal hin barsiisanii jiran. Sananuu jeefite bar.
haa ta'u ammoo eega faamiin si fide yoom si jaaladhee dallaan faamiin jaartii qabaa sitti haasawee jira amma dura. Tasanii maarra deebi'aa akka inni jaartii qabus ni hin beeka haraamii miti 3-4 fuudhuun tasanii ramaa rakkattaati. Obbo Dhibbata akkasittiin nama sittiin bar natti himeetuma wajjin deemu jirru. Natti himeetuma? Ajaa'iba. Atu si keessa lammaan wanti na keessa jiru. Ani immoo tabbalummaa ammallee arrallee barullee siin jaaladha. Siis ni hin fedha. Hai kanuma nan jaalanne guyyuu kana mana na bira dhuftaa guna si amanta. Hai maal rakkoo qaba hamana dubriitiimi. Akkuma ija faamiitiin laaltu na laaltaaf hin taabar. Eka ijuma faamiitiin si laalan inni si jaalataa inni siin jaaladhaa bara. Hai lama duuba mee hordoftoota kabajamtoota keenya. Nama wal cinaa oofinni taate mee si muraana murteessaa ka. Bara waan inni akkana waan si jaaladhuuf hordoftoonni kiyya hangama waan si hojii dalaguun dalaalanii keessaan dhufanii Aishaa fuutu malee hin dabarsin. Ati akkas taanaan marume isaaniitiin na fuudhu deemta malee waan naan hin mari'annere. Ilillii baarii sarkaa fudhate Aishaadhaan aareef baasii. Aishaadhaan aareef baasii siin jechaa jira. Taarii barra maanan buusin duuba maanan fideetiin biyya. Silaan gaafa si beeku. Waan namni itti laffee asiin akkanuma laaftu mataa na fudhata wiin miikkaadhama wiin meeshaadha. Silaan gaafa si beeku irraan si buusaa bara. Taane naasonni kee honarrallee naafite ammoo dhimma na fiddeef qofa naa himime. Dammini si fideef wooma kana si hojii haasa'uufi. Waaw mayo tanarraa rakkattee telefoonaan hin ta'u. Telefoonaan hin ta'u. Maaliin malee. Ati amma dhugaa bara amma viidiyoon nu dura jira. Viidiyoon nu dura jira. Waraabamu jira. Saniifuu itti hime haa. Dhagaye Aishaa. Waayee ajaa'iba mee tunis tana taanis gana. Ati faamiin maali? Faamii hundi jechaa ooltuuf? Hai ammaan duraas faami kana ammaaf jala deemaa oltaa miti firraa buusii qulluuta hin taane naan jedha. Eewwa. Ani ta deemtuu nu daddabneeti maaliif daddabde yoo kanaa seena harka miila isaatiin deema wal jala. Faamii sii gaarii miti. Dhugumaan sitti hima. Sii gaarii miti. Faamii muka kaniinaati naaf dawa. Dhagaye Aishaa. Nayyee. Dhugaa jiruu sitti hima. Mee himeerraan tana dubbadhu kopha guyyuu kopha kootta Aishaa siin barbaadarra ani akkuma obboleessuma faami ka dhugaasan seetiin ayyaa wanta kanatti naasoo meerras jee dhiyoota naasa naasonni keenan taane. Laal faamiin sababa keetitti jaartiillee dubbisu. Sababa kayya maal dubbisuu? Jaartiillee dubbisu jaartii isaanii dawwaltee maalii eega isin wajjii yaa'uu eegaltan gurbaan dubbisuu ittiin jiru naan jettee natti himachaa jirti. Ati amma rakkooti yaaffitee isaati tajaajilti isaa achumatti alaa jambi godhi ta'e qofa dhap niin deema ammas keessaan naggeessee jirti amma narra dawwalu mala hin hafu. Ana ammallee sitti hima. Maal natti himta? Ana irra sii wayya. Ana lafa jiru ka jaartiin qabu. Atuu shakkiidha fayyadani qabdaa. Dhagaye. Dhiiraa manan eega tafaami tanaan na dirte ta'e atis wama jiru jira. Aishaa ani jaartiin qabu inni jaartii lama fa qabaa oftaatiin beeynes ni qabu. Lama. Ati akkana taanaan walumaa jiruu deemta malee. Faami jechuun anaa siima tijjima tana daafuu nama siifi faamii irraas lafa bulu. Dhiirti ta lafa bulteen namaa wayya. Faamiin nama biyyatti jaartii qabu. Soomaaliyaa tanattis ni qaba dhagaye. Su'uudii tanaas ni qaba. Tanaa wajjin afurii tashananii si godhuuf si barbaadaanni. Nama lama akkamitti obboleeyyan waliin haadha diigaa waliin giseen fita haadha diigaa na godhuuf deemta. Maqaa hiyyaan irraa inni ati alaa kullee haal hin taane. Maal wajjin haasa'itanii hirtanii ani giseeti na bira hin jirre maleekaatee na bira iraabe. Isa kana maaliif jibbitaa maalirratti agartee maalirra dhageessee jeetiin viidiyoo san keessattuu sirriitti waraabnu wallolaa. Hattaan irratti illee dhiisee gabbahee. Aaree jechuun saniifuu ati sirra naayitoo deemta haggizee inninis takobaatiin viidiyoo ana waan biraa soosiisa atis kunoo na dur hayi ana akkamiin isin jidduu ta'uu qabaa isin jidduu hin baa'uu kaakalas. Inni silaachi keessatti komiin irraa qabamoo maalii fi ganaachin dhaqeen maaree. Atiiti dawwalee fi waajjee malee abba dambilaa shinjoo. Anumaan jenneen. Ati na biroo fuuraa komii qabanni. Tasanii an bargaafaddeetiin dhufa ammaan tana gara galamalee waan sirratti agareefu allaa waala waan mana keessatti agaruu si kana agara haa lubbuuf isa ati nagartu. Duubaan isin jaaladhu jennee bara siin jaaladhaa jaalaltii badii ni qabdu. Antanan beeku subaa. Naa irra sii wayyaa isarra jaartii shanaffaa isaa taataadha. Shanaffaa afur ati jedhete nagartee. Ni hin beeka habbaa lamaan beekan. Takka qofaan hin beeyin. Duuba isaa lamatti daate anaa saditti daate bar. Akkam. Dhagaye. Shan gootee bar shan. Taan. Maati takka hin qabne inni shan qaba. Niin beekaa takka yoo hiike malee
Hundaa hojjechaa jiruun beekaa. Akka manta dubbii baasaa namni duraanii gisee nama jidduu seenuu kana laal akkama dhahaa guddaa fudhattee nama jidduu godhette nama birra godha. Ati akkasiiti kam. Yaa bu'aan sumaaf hin jee dhadhaan ofii jiina dhugii. Ani naatee jira maaliif rakkattisa? Anuma sii wayyaa. Nama lama waliin jaalachuudhaaf yeroo isin qabu. Yaasha. Amma maaliif malli si dibasa waan na fittee qofa. Ammalli na dhibee bar nama waa faamu rabbi siyaa godhu malee. Ani akkuma faamatti jirangaa hiyyatti hangaan beekutti. Dhagaye namni tokko waan boodarraa ishee ati bar tana dibde siimu. Eegu guyyaa bara rammaa hangam takka bar yeroo dheeraadhaami. Eegu guyyaa mana rabbi nu kaasee harka qabatee nageessee fermiddu woomaa sahay seera. Bara naa ijoollee deemtaa hojiiti. Naa ijoollee deemtaa. Waayee soogala itee bitte. Yaa bootaa waan sii toluun beektu ni sheenoyta. Seenaan maaltu jira gaambuwee isa kanarraa maaltu irruudha wanni takka irruu miti. Ati kana laaltaa. Ani akka balumatti siin fedha. Ati samee waasiimoo. Dhiyeenya kana viidiyoo isaan gadhiisan laalaan jirtu yuutuu biratti. Tana fiddi ammas. Na dhagaye. Laalaati jiru hundaa'uun gurbaan anuuf irraa eeginaan jechuu jiran. Eenyu. Gurbaan obboleessaa keessatti guddaa aarifoo ni beektaa. Aarifoo hidheetii harka lafa jalaatiin dhalaa wajjin. Saani ati nama kanaa siitaa nama ifiifuun tolle. Nama ifii tolle nama tola. Naaf tola akkanan jiiniin mee gaddaa beekte. Taa'in isheenuu ta'a. Isheenaw. Ati addumaan numuruu deemtaa dirree baatee kun olaal ifni aduu rabbi buuse kun kanaame dirruma beeti. Isa diisee hootu jaasin na hidhadhu. Silaa naa taate sumaan irratti. Hin taatu malee. Naa ta'uu diddeega maaliin godhu. Hin ta'an. Inni kun maali siidisi godhate moo maali faamii numa jetta saatii deema faamii. Haa ta'u kasa isaatu wal nu barsiise. Hai sila dachaa sila jechaa deeme katabaa osoo hin deemanii feeta akkana gammatti hin jirtu inni akkasii. Eenyu maqaa irrattidha. Amma sanuu darraa'oo maal jette? Aasha. Akkeessiin jeeti. Wanta akka sodaatin mee. Maal sodaan qaban ifteetiin jiraadha ifteet kaniin deemu jaadura dhibbaasa. Waan si keessa jiru hundi dubbadhu. Waan kana keessa hin jiru. Ati dubbii kana narraa dhiifnaan ni geetto obbolummaa sibira ni hin dhufa. Na jaalattaa faamii sodaachuu jirta. Faamii kaniin jaaladduun sodaadha. Ni sodaattee sodaasaati. Akkana godhatte malee hogguu lafatti kophattuu guna bira dhuftu. Akkana feetuun hin beeka akka wal jaalan. Arrammoo kaameeraa garraanii faamii sodaachuu. Ati faamii irraa maal shoorar keessa naaf ta'e jira. Saniifuu hin dhiisu. Taa'inni isheenoo itti ammallee siin hin jaalu. Hin jirtu. Hayi. Dirqumaan dhiisii ta'a. Maaltu irraa irroo? Deemsa mul'atu taa'umsa mul'atu sani. Maa jaartii irratti isaatti. Maal anumara furda malee maaliin na jaala? Laa dhiirtii walirra caaltuun hin jirtu. Atis hanga keetti guutuu namaa teersin xoon. Deemee ta'eef keessa. Akka nama isa kana dhamee jiruu maa godhatta? Maaltu ra'ayru maarree isa namni dheessin siin jee na jaalatta duraanii maa ka jedda siin beekaani. Dhugaa jiruu maqaa silaa na jaalachuu baatte kophatti guna bira dhuftu kan hunda hin dhuftu. Barsa ajaa'iba jiru. Bitaawwattoonni gayyabu wooma dhugaatiin ittiin jiran wajjis nu harkanii jiran haana beekanii isaa inni si beeyiseemi ani isaana beekanii jeetiin kaameeraa qayyadde beeku. Amma dubbiin ta'isan tun akkana wal naqqabdee jirti. Anumaaf hin taane yoo. Eenyu? Ammaan tana barma viidiyoolee marumu jirteeti mee. Mee waan si dhibee jira malee jaalalatti jiruma qabdaa duraanuu naan jettee jirta yaadadhu. Yoo maaliif siin jeet? Anumaaf isa dirree bee ol dire haa. Viidiyoo kana isaaf maraa jirta hordoftoota keeti. Isumaaf ergite kun Aayishaan akkana na bira dhuftee akkana wajjaa sanee jee hana dira haa naddira. Ni gammaddaa. Naddiri ni bar. Gizeen nechinaa reessi biraan dhufa. Saniif deemta. Eessa dheeta sila? Anama barsiif dawaan qabnee mucaan kun. Naaf dawaa ni qabaate kanan jiin. Nama obboleessi ni gadda mana hidhaan haqeetu. Yaama viidiyoo kana gadi lakkisii wayii yaadan. Maal yaadan? Wanni ni yaadan. Wayi ammaan tana ammaan kanaafuu ni yaar. Eenyuun ni moo? Maaltu isaa yaadu? Laalee haa. Haa aaru haa. Kanumaan ammaan sana. Wanni ni biraa dhufeef amma ni beektaa viidiyoo maraaf hin dhufe. Gizeetiin aadaa waltu sana suma biraan jira. Bira dhaqeetti mee haajaa fardiifin si barbaade naan jee inni afaanumaan jaa malee beektee dila sana itti himee miiree akka isa jaaladhu.
Wena kan sejala do nam wena time satu mal tu binti ke seo ko tu jakatan ka kabana tu faddo ta ko fes Jakata kana acha na jibbite sa. La fa ya kunula. Ma kunula la. Akana tikam. duranin se gare bar simba satta ka ko maribde asim achinar ke fatini ti Tai tiyeta uteisa. Simbe kana murugande mu bode tiyeta uteisa ta shena sidda gama. Ugaji nu sittima. dagge fadda hakkende jomme ya ummata khiyya Ambara kana jalatu daawwattonni khiyani beekan yer. Duraanu na beekan. YouTube keessatti waliin akkan hordofanii Aashaafu bikadeem. ati dura akkas taanan amma waatu tana khaysan nagal dubbi fit Aisha food inamatif gize nafuta is boda Aisha dis gize jale naman nanjeto lagato sharraisit nantan ma feesman narra Annama lafa bulee bar. Laal. feetu lafa buli feetu sirerra buli Abbaan fadhi naan ja'us. nanna qonnaan taane amma fiidiyoo tana yoo garee gadi lakkisiin haqi jilmaa haanuu taatu Jilmatti duraanuu naa jaasawtu hin jirtu. Mana maal dhuftee. faasa jaasa jiroolin numtire neus Alla- akkanuma faami erguu deemta Hawween sii mala. Hey. Gaafa akkasitti dhuftee waa'ee jaalalaa naa jaasawtu. Waa hunda waliif taanannee hojjaasanu san. Ambiraan- Viidiyoo waraabeen jira lafaa hin qabu. Ambiraan- Sanis gadiin dhiisa yookaan. maal gaddeefta Gadiin dhiisa sanis. way akka uumaan taanii Faamiinis akkas jettee anaanis akkas jechaa jirta ammoo am viidiyoo kana amma fiidiyoo tana gadi lakkisiin viidiyoo faamiitu harkannaan faamii sodaatte malee waan amma dura faamiin quban qabnee jira. Hey. An kaameeraa awwaaleen maal mana iccitii baaftee jira kaameeraa awwaaleen gaafa na bira dhuftu hunda waan itti hojjaasa hunda ifindaa maddoo tana lafa taa'u jiru. wanni hin jirtu hamtuun takka tanii naasee hin jirtu Hin jirtuumi? hin jirtu eegabbaasi oliin baasaa taa'e. baasi maaltu narraafa isin lameen narraafa Isin malamaani? Isumaan sirraa fare. atis ni hafta Enough guusa one. isuma wajjinin seen bisa akkam Enough inumaa one. isa dhiisi na jaaladhu sanboodoo maal isa dura wanna guddaa kana keessa kana kaattee naan deemta jaakkataa kan Ati baran akka shaanxaa sifanna bileetiin iddoo hunda siin deemuu deema. shaantuma wannaatti jee kompiiteeruma Ati nama akkasii akka taateef hin beektu. tararran Waan qoqqobaltuu hin taanjama. amma niin deemaati sitti ta'u Hin deema. anaasana kee kun naan taana fiidiyoo tanaasa aare Taa immaas nama dhuftaa guyyuu nu dhuftaa siin beeka. siin beekaa tana Viidiyoo booda haqettee tana booda Naan barka addadin. ta dhufu obboleeyyan isin isa jaalachaa sibira akkamittiin afaan Aadi. dhufa Beekam? Aadi. aadi tabiin dhuftus. dhufa obboleeyyan Allaal waan na hojjaasuutu hedduudhaan qaba kanuma viidiyoo waraabee daawwattoonni kiyya qofa qaban. Ammallee waan daawwattoonni kiyya hin ani dhageenye as irraa baasa. hin gabbuusa faamiyya dubbii ta'e dhageessi jecha na deesse inni duraanuu waa jaalala dhugaa sannaan qabu atis waa jaalalaan Bara inni deemtu imma ni geessine inni imma dubbii tanoo dhagee. Dhiisee fi an obboleessa kiyya kanarra guddaatti akkasiin jira abdii dhiisee qaba fija ammaas. hogguusa anaa si jaalattu hin jirtu kun An duuba suuta ittiin jalala si qabsiisanii Akkana. ofiin beekan. qarraa dhayiteeti biddan akkas da Suuta Wallaahi. ittiin ani tanumaaya isa bira sii kutee sii caalu ta'a. ammaan tana ni geetti Anaas naasoo laala nyaachaa nama waliiniiti anaas dhiisu hin jiru. Anaas Feetu dhiisu. deem feetu dhiis wallaallaayee gaafa- amma naasoo kana osoo tana gadi lakkifnan eduru irra dawwale gaaf tokko kanaan na deleeysiseen waan inni arasa hojjaa seetan ol beetumaan dubbachuu ta'a. Ati na jaalatu arkuuf ta'es arrana jibbituus akka baru na jaalatu abdii qaba waan hin dhugaan deemuuf. ati ammoo na shakkisiiftee ganaan dhufu mana makaa kanaa Barani viidiyoo tana isaa gadi lakkifneen if jira siima amma kanuma deemta eenyuun deema hoddaa hawwattoota ittiin akka ol jaalan hin deemini. akkaan si fedhuun itti hima malee akkaan si jaaladhu miti Akkanuma deemtaa ni haa geessi ta'a hottu kaameera sirraa hin dhamsa qaba. inta osaati haasaa kana isa biran geessineen ifirraatti hima hunda qabaan addan Hottu michuu haasha wantarraa hin buusa kaameeraa sirraa hin dhiisaa qaba. lakki Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya akkuma viidiyoo sana harkattiin Aashaa yaammadhee waliin haasawee akkuma gartan kana aartee kutte. Ammoo akka na jaalattu asirratti viidiyoo sun sodaatteeti faamiitu harkaaf sodaattee dhiiftee kutte malee akka na jaalattu hin beekan. Waan wajjin dalaynee jira laal waan waliin jan har'ammoo viidiyoo kana ol baanii harkan jechuufi akkana jettii hanga xumuraatti nu hordofaa viidiyoo sabiskiraayib laayik sheer godhuu hin dagatinaa. Baay baay isin jaaladha.